Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun Oduu Afaan Oromoo TV isaatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Fincila uummataa biyyattii keessatti mudateen walqabatee muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleeny tibbana kaabinoota haaraa muudan. Kaabinoota 30 muudaman keessaa 9 kanneen duraan turanii fi taayituma irra jiran irratti kan itti fufan yommuu ta'u, namoonni 21 immoo haarawaa akkasumas yeroo garagaraatti sadarkaa ministeerummaatiin hojjechaa kan turan ta'uu obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny mana maree bakka bu'oota uummataaf beeksisaniiru. Haala kanaan duraa keessatti muudama aangoo itti aanaa muummicha ministeeraa fi gorsaa muummicha ministeeraa jedhamuun geggeeffamaa tureen iddoon qabame guutummaan guutuutti kan hafe ta'uusaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny ibsaniiru. Gorsitoota muummicha ministeeraa kan ta'an miseensonni adda bilisummaa Tigraay hedduun isaanii eessatti akka ramadaman akkasumas maal akka hojjetan muummichi ministeeraa paarlaamaadhaaf osoo hin ibsin bira darbaniiru. Kaabinoota haarawaa muudamanis ta'e kanneen duraan turan kunniin guutummaan guutuutti miseensota paartii biyya bitaa jiru akka ta'an beekameera. Haa ta'u malee yeroo muudamni kun ibsamutti miseensonni kaabinee kunniin saba kamirraa akka bakka buufaman ibsamus miseensa paartii Ihaadeeg kamirraa akka filataman wanti beekamu hin jirus jedhameera. Mormiin uummataa kallattii hundaan kan itti hammaate addi bilisummaa Tigraay ji'oottan 11 dabarsaa jirru kan keessa sagalee uummataa afaan qawweetiin ukkaamsuun lubbuu dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi kuma kudhanootaan kan lakkaa'aman immoo hidhaatti dararaa jiraachuun ni yaadatama. Fincila dhohaa jiru tasgabbeessuuf akkasumas gaaffii uummataa baalatti maranii ukkaamsuuf obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny muudama haarawaa jijjiirama dhugaa irratti hin hundoofne geggeessaa akka jiran beekameera. Muudamni kaabinoota haarawaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny taasisan kun warraaqsa uummatichaa kan qabbaneessus ta'e kan hambisu yoo ta'e gara fuulduraatti kan ilaallatu jechuun taajjabdoonni dubbataniiru. Filannoon mootummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru jijjiirama bu'uuraa fiduu akka hin dandeenye beekame. Dhiyeessa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiin muudamni mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti geggeeffamaa jiru rakkoolee qabatamaan Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiraniif furmaata homaa fiduu akka hin dandeenye ibsameera. Muudamaa fi raggaasifama kaabinoota haarawaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny qindeessan kanaan walqabatee yaada isaanii kan kennan paartileen siyaasaa biyya keessa socho'aa jiran wanti amma adda bilisummaa Tigraay gochaa jiru kun haarawaa miti waanuma duraan ture irra deebi'ee raawwachaa jira jechuun miidiyaalee sabquunnamtii garaagaraatiin ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti rakkoo siyaasaa walxaxaa ta'e hiikuun kan danda'amu filannoo haarawaa haqaa fi dimokiraatawaa ta'e geggeessuudha malee aangawoota TPLF fi teessoo taayitaa isaanii wal jala jijjiiruudhaan furmaanni dhufu hin jiru jechuun dura ta'aa Koongiresii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa VOA'dhaan ibsa kennaniiru. Mootummaan Itoophiyaa aangawoonni haarawaa muudaman kunniin bu'aa kanaan dura galmeessanii fi muuxannoo qabaniin wal jijjiirraan taayitaa godhame jedhee ibsa kennus paartileen mormitootaa gama isaaniitiin aangawoota sirnichaa bakka wal jijjiiruun yookiin miseensota Ihaadeegiin haarawaan bakka buusuun gaaffii uummataa gonkumaa deebisuu hin danda'u jechuun ibsaniiru. Uummatichi kan barbaadu aangawoonni mootummaa biyya bulchaa jiru akkuma jirutti aangoorraa bu'anii filannoon haarawaan haqaa fi bilisa ta'e akka gaggeeffamuudha jechuun Dr. Mararaan Uummatichi kan barbaadu aangawoonni mootummaa biyya bulchaa jiru akkuma jirutti aangoorraa bu'anii filannoon haarawaan haqaa fi bilisa ta'e akka gaggeeffamuudha jechuun Dr. Mararaa Guddinaa VOA kutaa afaan Ingiliffaaf ibsaniiru. Gaaffiin uummanni Itoophiyaa guutuun gaafachaa jiru poolisiin mootummaa Ihaadeeg guutummaan guutuutti geeddaramee jijjiiramni bulchiinsaa haarawaan akka dhufuudha malee sirnicha dulloomaa kana achitti suphuu yookiin haaromsuu akka hin taanes Dr. Mararaan dabalataan ibsanii jiru. Waggaa 25 guutuu kan hojjechaa turre bulchiinsa olaantummaa paartii tokkoo TPLF jijjiiruuf malee achumatti isa haaromsuu yookiin mana tokko keessatti teessoo jijjiiranii aangawoonni Ihaadeeg kun akka itti fufaniif miti jechuun obbo Solomoon dabalataan ibsaniiru. Hawaasni fi dhaabbileen idila addunyaa guutuun mootummaan Itoophiyaa marii nagaa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisu akka taasisuuf gaafatus mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa waliin taa'ee karaa nagaatiin marii gochuuf hiyyamamaa ta'uu hin dandeenye. Kaabinoonni haarawaan muudaman kunniinis akkuma jiranitti miseensa TPLF ta'uun beekamee jira. Ihaadeeg labsii yeroo atattamaa hojii irra oolaa jiru akka dhaabu yookaan akka fooyyessuuf dhaabbanni Human Rights Watch gaafate. Labsii yeroo atattamaa mootummaan wayyaanee seera cabsuun hojii irra oolchaa jiru iftoomina kan hin qabnee fi dhiittaa mirga dhala namaa hamaaf akka kakaasu Human Rights Watch gabaaseera.
Labsii yeroo hatattamaa amma labsamee jiru kun lammiilee biyyattii mootummaa sana morman irratti ji'a jahaaf akka isaan mirga dubbachuu isaanii hin fayyadamne godha kan jedhe Human Rights Watch loltoota biyyattiif aangoo guutuu kennuun akka isaan namoota nagaa ajjeesan reebanii fi dararaa irraan ga'an aangoo akka kennu beeksisee jira. Labsiin kun mirga walga'uu lammiilee ugguruun seera addunyaa kan eeyyamu hunda cabsuun hanga namoonni mana isaaniitti TV ilaaluu hin dandeenyetti kan hammaate ta'uu beeksisee jira. Erga labsii yeroo hatattamaa labsamee as namoonni 1,600 ol akka hidhaman kan beeksise gabaasi kun daldaltoonni 50 ta'an waan manneen daldalaa isaanii cufaniif akka qabamanii hidhaman dubbateera. Poolisiin biyyattii hayyama mana murtii malee ajaja komaand poostiin nama barbaade qabee hidhuu akka danda'uu fi namoota mormituudha jedhamanii shakkaman immoo maqaa haaromsa jedhuun akka adabbii qaamaa irraan ga'u beeksisee jira. Gogiinsi Itoophiyaa keessatti ka'ee jiru hanga walakkaa bara 2017tis cimee akka itti fufu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Balaan gogiinsaa kun Oromiyaa bahaa, godinaalee Baalee, Gujii fi Booranatti cimee akka itti fufu beekameera. Lafti dheedicha horii fi dhiyeessiin bishaan dhugaatii hir'achaa waan deemeef loon naannicha jiran beelaaf akka saaxilaman dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gareen mirga dhala namaa ibsaniiru. Godina Gujii fi Baalee bakkeewwan gammoojjiitti balaan kun irra caalaa hamaa akka ta'e kan beeksise gabaasi kun naannoon Affaaris balaa kanaan hedduu akka miidhamee jiru ibsee jira. Bokkaan waan roobeef bakkeewwan tokko tokko keessatti rakkoon bishaanii waan furame yoo fakkaates bakkeewwan hedduutti garuu hanqinni bishaanii akka mudatee jiru beekameera. Rakkoo kana furuufis naannolee kibbaa fi kibba bahaa irratti konkolaataan bishaan dhiyaachaa akka jiru beekameera. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daa'imman miliyoona 2,900 akka mana barnootaa irraa hin hafneef meeshaalee barnootaa akka dhiyeessee fi bara keessa jirru kanas daa'imman miliyoona 1 caalaniif baajata dhiyeessii nyaataaf oolu qabatanii akka dhiyaachaa jiran beekameera. Sochiin biyyaalessaa Itoophiyaa haaraa uumame mootummaa federaalawaa guddinaa fi dagaagina fidu hundeessuun kaayyoo isaa ijoo akka ta'e beeksise. Ibsi paartilee arfan sochii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa ba'e akka mul'isutti kaayyoon tokkummaa kanaa Itoophiyaa sabaa fi sablammoonni ishee mirga isaanii kabajatanii fi birmadummaan ishee eegame uumuu akka ta'e ibseera. Sirna mallattoo Meerilaand Silver Springiitti taa'ame irratti durataan adda diimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa, durataan Arbanyooch Gimboot Sabaat, Dr. Biraanuu Naggaa fi hoogganaan paartii uummataa Affaar Dr. Kontee Musaa akkasumas durataan sochii saba Sidaamaa obbo Baqqalee Waariyoo mallatteessanii jiru. Sochiin biyyaalessaa Itoophiyaa kaka'umsaa fi qindeessummaa Profeesar Geetaachoo Bagaashoo fi ajajaa kumaa Daawit Walda Giyoorgisiin geggeeffame kun kufaatii TPLF booda sirni ce'umsaa tasgabba'aan akka jiraatuuf bu'uura kan buuse akka ta'e beekameera. Sochiin biyyaalessaa Itoophiyaa kaka'umsaa fi qindeessummaa Profeesar Geetaachoo Bagaashoo fi ajajaa kumaa Daawit Walda Giyoorgisiin geggeeffame kufaatii TPLF booda sirni ce'umsaa tasgabba'aan akka jiraatuuf bu'uura kan buusu akka ta'e beekameera. Paartii cimaan uummata Amaaraa bakka bu'u waan hin jirreef paartii cimaan akka dhufutti bakka bu'aan dhaaba Amaaraa waliigalaa duraanii obbo Haayile Gabri'eel Ayyaaleew akka taajjabbiitti argamaniiru. Sochiin biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabbileen biroonis akka sochii kanatti makamaniif waamichi taasifameera. Oduun guyyaarraaf qabanne kanumaa oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Ihaadeg labsii yeroo atattamaa hojii irra oolaa jiru akka dhaabu yookaan akka fooyyessuuf dhaabbanni Human Rights Watch gaafate. Labsii yeroo atattamaa mootummaan wayyaanee seera cabsuun hojii irra oolchaa jiru iftoomina kan hin qabnee fi dhiittaa mirga dhala namaa hamaaf akka kakaasu Human Rights Watch gabaaseera. Labsii yeroo hatattamaa amma labsamee jiru kun lammiilee biyyattii mootummaa sana morman irratti ji'a jahaaf akka isaan mirga dubbachuu isaanii hin fayyadamne godha kan jedhe Human Rights Watch loltoota biyyattiif aangoo guutuu kennuun akka isaan namoota nagaa ajjeesan reebanii fi dararaa irraan ga'an aangoo akka kennu beeksisee jira. Labsiin kun mirga walga'uu lammiilee ugguruun seera addunyaa kan eeyyamu hunda cabsuun hanga namoonni mana isaaniitti TV ilaaluu hin dandeenyetti kan hammaate ta'uu beeksisee jira. Erga labsii yeroo hatattamaa labsamee as namoonni 1,600 ol akka hidhaman kan beeksise gabaasi kun daldaltoonni 50 ta'an waan manneen daldalaa isaanii cufaniif akka qabamanii hidhaman dubbateera.
Poolisiin biyyattii hayyama mana murtii malee ajaja komaand poostiin nama barbaade qabee hidhuu akka danda'uu fi namoota mormituudha jedhamanii shakkaman immoo maqaa haaromsa jedhuun akka adabbii qaamaa irraan ga'u beeksisee jira. Gogiinsi Itoophiyaa keessatti ka'ee jiru hanga walakkaa bara 2017 cime. Mootummaan Itoophiyaa aangawoonni haarawaa muudaman kunniin bu'aa kanaan dura galmeessanii fi muuxannoo qabaniin wal jijjiirraan taayitaa godhame jedhee ibsa kennus paartileen mormitootaa gama isaaniitiin aangawoota sirnichaa bakka wal jijjiiruun yookiin miseensota ihaadegiin haarawaan bakka buusuun gaaffii uummataa gonkumaa deebisuu hin danda'u jechuun ibsaniiru. Uummatichi kan barbaadu aangawoonni mootummaa biyya bulchaa jiru akkuma jirutti aangoorraa bu'anii filannoon haarawaan haqaa fi bilisa ta'e akka gaggeeffamuudha jechuun Dr. Mararaan Uummatichi kan barbaadu aangawoonni mootummaa biyya bulchaa jiru akkuma jirutti aangoorraa bu'anii filannoon haarawaan haqaa fi bilisa ta'e akka gaggeeffamuudha jechuun Dr. Mararaa Guddinaa VOA kutaa afaan Ingiliffaaf ibsaniiru. Gaaffiin uummanni Itoophiyaa guutuun gaafachaa jiru poolisiin mootummaa Ihaadeg guutummaan guutuutti geeddaramee jijjiiramni bulchiinsaa haarawaan akka dhufuudha malee sirnicha dulloomaa kana achitti suphuu yookiin haaromsuu akka hin taanes Dr. Mararaan dabalataan ibsanii jiru. Waggaa 25 guutuu kan hojjechaa turre bulchiinsa olaantummaa paartii tokkoo TPLF jijjiiruuf malee achumatti isa haaromsuu yookiin mana tokko keessatti teessoo jijjiiranii aangawoonni Ihaadeg kun akka itti fufaniif miti jechuun obbo Solomoon dabalataan ibsaniiru. Hawaasni fi dhaabbileen idila addunyaa guutuun mootummaan Itoophiyaa marii nagaa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisu akka taasisuuf gaafatus mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa waliin taa'ee karaa nagaatiin marii gochuuf hiyyamamaa ta'uu hin dandeenye. Kaabinoonni haarawaan muudaman kunneenis akkuma jiranitti miseensa TPLF ta'uun beekamee jira. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV isaatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Fincila uummataa biyyattii keessatti mudateen wal qabatee muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleeny tibbana kaabinoota haaraa muudan. Kaabinoota 30 muudaman keessaa 9 kanneen duraan turanii fi taayituma irra jiran irratti kan itti fufan yommuu ta'u namoonni 21 immoo haarawaa akkasumas yeroo garagaraatti sadarkaa ministeerummaatiin hojjechaa kan turan ta'uu obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny mana maree bakka bu'oota uummataaf beeksisaniiru. Haala kanaan duraa keessatti muudama aangoo itti aanaa muummicha ministeeraa fi gorsaa muummicha ministeeraa jedhamuun geggeeffamaa tureen iddoon qabame guutummaan guutuutti kan hafe ta'uusaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny ibsaniiru. Gorsitoota muummicha ministeeraa kan ta'an miseensonni adda bilisummaa Tigraay hedduun isaanii eessatti akka ramadaman akkasumas maal akka hojjetan muummichi ministeeraa paarlaamaadhaaf osoo hin ibsin bira darbaniiru. Kaabinoota haarawaa muudamanis ta'e kanneen duraan turan kunneen guutummaan guutuutti miseensota paartii biyya bitaa jiru akka ta'an beekameera. Haa ta'u malee yeroo muudamni kun ibsamutti miseensonni kaabinee kunneen saba kamirraa akka bakka buufaman ibsamus miseensa paartii Ihaadeg kamirraa akka filataman wanti beekamu hin jirus jedhameera. Akka itti fufu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Balaan gogiinsaa kun Oromiyaa bahaa godinaalee Baalee, Gujii fi Booranatti cime akka itti fufu beekameera. Lafti dheedicha horii fi dhiyeessiin bishaan dhugaatii hir'achaa waan deemeef loon naannicha jiran beelaaf akka saaxilaman dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen mirga dhala namaa ibsaniiru. Godina Gujii fi Baalee bakkeewwan gammoojjiitti balaan kun irra caalaa hamaa akka ta'e kan beeksise gabaasi kun naannoon Affaaris balaa kanaan hedduu akka miidhamee jiru ibsee jira. Bokkaan waan roobeef bakkeewwan tokko tokko keessatti rakkoon bishaanii waan furame yoo fakkaates bakkeewwan hedduutti garuu hanqinni bishaanii akka mudatee jiru beekameera. Rakkoo kana furuufis naannolee kibbaa fi kibba bahaa irratti konkolaataan bishaan dhiyaachaa akka jiru beekameera. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daa'imman miliyoona 2,900 akka mana barnootaa irraa hin hafneef meeshaalee barnootaa akka dhiyeessee fi bara keessa jirru kanas daa'imman miliyoona 1 caalaniif baajata dhiyeessii nyaataaf oolu qabatanii akka dhiyaachaa jiran beekameera. Sochiin biyyaalessaa Itoophiyaa haaraa uumame mootummaa federaalawaa guddinaa fi dagaagina fidu hundeessuun kaayyoo isaa ijoo akka ta'e beeksise.
Ibsi paartilee arfan sochii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa ba'e akka mul'isutti kaayyoon tokkummaa kanaa Itoophiyaa sabaa fi sablammoonni ishee mirga isaanii kabajatanii fi birmadummaan ishee eegame uumuu akka ta'e ibseera. Sirna mallattoo Meerilaand Silver Springiitti taa'ame irratti durataan adda diimokiraatawaa Oromoo mormiin uummataa kallattii hundaan kan itti hammaate addi bilisummaa Tigraay ji'oottan 11 dabarsaa jirru kan keessa sagalee uummataa afaan qawweetiin ukkaamsuun lubbuu dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi kuma kudhanootaan kan lakkaa'aman immoo hidhaatti dararaa jiraachuun ni yaadatama. Fincila dhohaa jiru tasgabbeessuuf akkasumas gaaffii uummataa baalatti maranii ukkaamsuuf obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny muudama haarawaa jijjiirama dhugaa irratti hin hundoofne geggeessaa akka jiran beekameera. Muudamni kaabinoota haarawaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny taasisan kun warraaqsa uummatichaa kan qabbaneessus ta'e kan hambisu yoo ta'e gara fuulduraatti kan ilaallatu jechuun taajjabdoonni dubbataniiru. Filannoon mootummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru jijjiirama bu'uuraa fiduu akka hin dandeenye beekame. Dhiyeessa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiin muudamni mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti geggeeffamaa jiru rakkoolee qabatamaan Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiraniif furmaata homaa fiduu akka hin dandeenye ibsameera. Muudamaa fi raggaasifama kaabinoota haarawaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny qindeessan kanaan wal qabatee yaada isaanii kan kennan paartileen siyaasaa biyya keessa socho'aa jiran wanti amma adda bilisummaa Tigraay gochaa jiru kun haarawaa miti waanuma duraan ture irra deebi'ee raawwachaa jira jechuun miidiyaalee sabquunnamtii garaagaraatiin ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti rakkoo siyaasaa walxaxaa ta'e hiikuun kan danda'amu filannoo haarawaa haqaa fi diimokiraatawaa ta'e geggeessuudha malee aangawoota TPLF fi teessoo taayitaa isaanii wal jala jijjiiruudhaan furmaanni dhufu hin jiru jechuun durataa Koongiresii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa VOA'dhaan ibsa kennaniiru.